riqatoo faa turte san kun diddaa gabrummaati kun pirootestaantii jechuun diddaa gabrummaati malee waan amantii wal qabatudha miti kun. Achuma keessa wanni amantiillee dhufe Awurooppaa keessa waan ta'eef jecha malee pirootestaantii jechuun diddaa gabrummaati. Khalaas kaatolikiin nu miidhaa jirti waan jedhu himannaan achi jalatti nuti sochii diddaa gabrummaadha kan jedhamu san mormiidha. Malee pirootestaantii Peenteen ammoo amantiidha. Peenteen ammoo amantiidha. Amantii wagguu siin jedhu waan amantii wajji wal qabatti. Pentekostel jedhanii. Pentekostelii jechuun ammoo warra jechuun pirootestaantiin jaarraa 16ffaa keessa turee jira sun. Pentekosteliin ammoo yookaan Peentee ka jedhamu kun ammoo jaarraa 20ffaa awwa jalqaba irratti. Waggaa 100 wayii qofa amma. Jarri ammoo warra amantaa kana macaafa akkuma jiru kana fudhannaa fayyinni amma kana hafuura qulqulluudhaan godhamuu danda'a warra jedhanii amanan. Amma kana isaatii kana hafuura qulqulluu godhannee fakkeenya hafuura qulqulluudhaan nama fayyisuu dandeenyaa warra jedhanidha. Maal jedhanii miti kan fayyadu dhuguma fayyu malee maal? Fayyane adii sanii ansanii miti bakki gaafii kiyyaadha. Peenteedha moo ati pirootestaantiidha ka jedhudha malee? Peenteedha. Okay, tamam. Ayyee Peenteedha. Okay, tamam. Ayyee wannan siin jedhe namni fayyuudhaaf maal ta'uu qaba? Namni fayyuudhaaf amanuu qaba. Fayyaa qaamaa moo? Fayyaa qaamaa siin jedhee bar. Hafuurattis ta'e kan foonis ta'e jechaadha. Amanuudhaan fayyama. Ani fayyaa jira kunoo maal ta'e amma fayyaa jira ani maaf dhukkubsachuu dhabere? Ay foonii yoo fayyaa taate yoo hafuuraan fayyaadhaan reemmatam. Waan foonii siin jedhe ani waan hafuuraadha hafuura maal hafuurri kiyyalleen nagoo manna raba. Dhaga'u jirta amma kun hafuurri kiyyallee nagoo waan tokko rakkoo takka hin qabu alhamdulillah. Ay hafuura sagantaa taate. Hafuurri kun kan addaa morra jalqabaati hafuurri inni kun hafuura kun si yaaduu danda'a. Maal hafuurri kabira kamtu jira dee hafuura lama qabu ani hafuurri of keessaa qabu amma tokko foonii isa gubbaa mul'atu lafeellee qaba lafeen kiyyallee nagaa foonillee qaba foonillee nagaa hafuurrillee nagaa kan biraa kamtu jira ani hafuura hin beeku kan biraa. Kan biraa immoo Yesuusitti amanuudhaan fudhatta malee keetti maani hundaman du'aaf hin kennamne inni warra Yesuusitti aman du'aaf. Hafuurri kaminni ka biraadhaa siin jedhe ani hafuurri ani of keessaa qabu kaminni. Hafuura isa ittiin bara baraan jiraatan isa ittiin hin duune hin dulloomne sana hafuura isa dhugaa. Eessa jira qaama kiyya keessaa eessa jira inni? Inni immoo. Ay yoo amante malee fudhattu jedheeraam isaatti namantaati. Yoo waan fudhata wayiti hafuurri suni. Kasii kennama isuma biraa sii kennama. Okay, amma ani hafuura saniin qabuudha? Ani hafuura saniin qabu isintu qaba jechuudha? Hin qabdu kamarree ituu isaatti amanteetu qabda malee kamitti namatu isatti namanini qabdate hafuuricha Yesuus gaafa baay'ee nu abdachiise dhaqeen hafuuricha isin erga abbaa koo biraa jedhe. Aywa hafuuricha isin erga ka Yesuus jedhe sani jechuu kan keeti? Hafuuraan nu ergeen jiraataa irra barnu hafuuraan nu ergeen geggeeffamnee jiraachaa irra. Amma hafuura sanii qabdaare duuba. Sirra jirraa miti haga sirra jirru kana namni maaliin qaama isaatiin maaliin fayyaa siin jedhe malee. Fooniin jirta matam. Fooniin jirta miti reeti. Ati maaliin jirta? Ay ana hafuuraanis fooniin jinan. Ragana kenni. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 baasi. Dubbisi ka maal baasiin maal inni ree? Maali isin ikkoo macaafa maal biraa qabdeeti maal afaan Oromoo dha bifa seeteen dubbifamoo kan hundu dubbisa Oromoo kan ta'e hundu dubbisu.
Ati naa kenni siin jedhe malee ana dubbisi siin jedhe naa kenni siin jedhe ragaa naa kenni siin jechuuni dubbisi naaf ibsi jechuudha. Afuran nu kenne ammoo. Ragaa naa kenni naaf dubbisi. Tole shina eegi. Amma itti haasa'e ka dubbadhu barsiifadha amma ittiin isin iddoo isaa ilaalaan jiraani. Okay, tamam. Beeka waan biraa si gaafadha ayyee agarsiifsanii wanna jennee sanii agarsiif baasaa tumaani. Akkasiin jedhe Yesuusii Waaqayyoodha jettee amantaati. Yesuus Waaqayyoodha jettaati. Lakki maqaan isaanii garaagara hojiin isaanii tokko garuu. Eenyutu maqaan garaagaraa? Maali isin ko sadanuma tokkummaa mormitu miti reesin? Sadan tokkummaa maaltu jira maal tokko Yesuusi tokko ammoo abbaa ka jedhamu sani tokko ammoo ilma jechuu kan keeti tokko ammoo afur qulqullu jechuu keeti. Afur waamte gadi muka kanatti afur waamte afur miti sadii dhamar. Eenyuun faadha mee? Eenyuun faadha? Abbaa fi ilmaa fi afura qulqulluudha miti ree sadii ama miti ree horri isin sadii ta'e amantottanis kanuma malee waan biraa miti bar. Okay, kunniin sadiin waan garagaraati ka waan hundaanuu garagara hojiidhaan illee garagara bakkaan illee garagara waan hundaanuu garagara. Isuma amma dubbanneedha moo afura qulqulluutiif koon nama dubbanne kun. Lakkanaa miti kan si gaafadhe ani afura qulqulluun si gaafadhe siif kennamu siin jedhe malee ani afura qulqulluun jiraachuu dhabuudha miti kan si gaafadhe siif kennamu siin jedhe. Ati qabaachuu kan kee ragaa si gaafadhe. Ol qabata bar waan haasofnu kun gaafattu kun yommuu tu dhaggeeffatte ta'eeti. Achi bira osoo emme wanna siin jedhe misgee keenya. Abbaa ilma afur qulqulluun hojii isaaniitiin garagaramu tokko. Hojiin isaanii tokko. Maal akkamitti tokko ta'an kun ilmi dhalatee jiraami abbaan hin dhalanneemi. Ay maali Yesuus kun ko jalqabuma kaasee jira inni bar karaa durbee Maariyaamii mul'ate malee. Kaasee jiraatu rakkoo miti achi biraa miti asan siin gaafadhu amma kana. Waan biraati. Garuu dhalatee jiraami Yesuus. Yesuus dhalateera maarree. Abbaan dhalatee jira? Lakki maal abbaan hin dhalanne kamaal. Okay, Yesuus du'ee jiraami? Lakki du'ee namni du'ee du'aa ka'eera. Du'ee du'aa ka'eeraa mi akkuma jettetti jechuudha akka ati amantutti. Ka'eera maal macaafarra hiriire? Maarree sanuma siin jedhe du'ee du'aa ka'eeraa mi akka ati amantutti? Ka'eera Du'ee du'aa ka'eeraa mi? Walumaa qabi dubbadhu? Ka'eera. Ka'eeraa siin hin gaafanne. Du'ee du'aa ka'ee jiraami? Maal jetteera deemee gaafficha? Du'eeti du'aa ka'ee jiraami? Akka isin amantanitti. Abbaanoo du'ee du'aa ka'eera? Lakki abbaan ikkoo maal du'ee du'aa ka'eera abbaan bara baraan jiraata. Okay, kanaafuu hojiin garagara kaa kunoo wal caalan garagara jedhi lamaanuu. Lakki hojiin isaanii isittani maati? Gooftaa Yesuus yoggaa soddomii sadii wayii addaan baatee jirti bar. Kun du'ee du'aa ka'e kun ammoo du'ee du'aan ka'an. Kun ammoo dhalateera kun hin dhalanne waan garagaraati. Dhaggeeffadhu. Biyya lafaa kanarra waggaa 33 wayii jiraate. Abbaanoo jiraateera?
Abbaan bara baraan jiraata maal inni koo fooniin Biyya lafaa mul'atee kan bu'ee kaadha. jiraateera abbaan biyya lafaa bu'ee jiraateera jechaa jira. Lakki maal amma iddoo hundumaatti argamanne maal akka inni jiru naman tooti. Abbaan foon namaa uffatee jiraateera lafarra isin jedhe. Lakki inni koo foon qabeessa kee buufata malee ofiisaati foon uffatee hin jiru bari. Kanaafuu abbaadhaa fi ammallee addaan ba'an kun abbaa fi Yesuus illee waan garaagaraa tambas kun hojii garaagaraa qaban. Goobas. Maala ta'uu mataa nama rukuttaadhee dadhabittiin gaaffii sii deebisuusiif. Eeshi amma maddii si rukutaa lammaffaa yeetti fufitola. Maddii si rukutaa? Gaaffii gaafattu deebii barbaadda moo dubbii barbaaddati? Silaa Maammadi kun waa wantaan sin barsiise silaa. La nabi Muhammad hin biran ga'een agasiidhaadha hogguu na gaafachuu barbaade gaafadhu malee isa anumatti haasa'e anuma wajjin. Yoo arrabsuu barbaadde illee anuma arrabsi tole. Nama arrabsu isa sin arrabsu sin arrabsu malee inni sin nama ofooriin isaa baateef. Oromoo yoo ta'u baateeyyuu. Achi biran ga'een agasiidhaadha maaliif jennaan? Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam irraa dubbachuudhaaf xiqqoo sidhasii hafalleedha. Ammas qulqullina illee barbaachisaa waa hedduu barbaachisa si galtee yoo gaafachuu barbaade gaaffii sin dhoowwan. Isin amma qulqullinatti kan kana meemmati isa si barsiisaa olte dhaggeeffataan ture si jala ture. Yeroo qodaa minaamini jettan yeroo waan akkasii dhangalaaftan maal jedha dhangalaasaa minaamini inni tettummaa kun jechaadha. Kun amma dubbii siriidha amma kumaanti kun amma akkamittiin akka seexan akkeettiin baqatti. Seexanni zikrii maqaa rabbiidhaa baqatti maqaa rabbiidhaa baqatti hayyee ka duraa sanitti haa deebinu mee. Tole. Kunoo jarri kunoo hojiin isaanii garaagaraa akkamitti tokko jettee siin jedhe gaafiin kiyya bakka isaan irra jira. Hojiin isaanii keessatti kan agartee mimeeratti Yesuus koo du'aa kaasaa ture, naafa diriirsaa ture, gooboo diriirsaa ture. Waaqayyo jechatti maal jedha? Seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 39 irratti ani nan jiraachisa nan ajjeesa ani waaqayyo ana qofa ana duwwaatu waaqayyoodha ana malee waaqayyo kan biraan jiru. Ani nan ajjeesa nan jiraachisa nan fayyisa nan madeessaa jedha. Nan madeessas nan fayyisa. Agaree jedhetti moggee malee hojii isaan hojjetanii tokko.